Obboleessa kiyya qaalii, obboleettii kiyya qaalii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waan tokko qofan sirraa barbaadaatii na gargaari. Qabeenya kees hin gaafadhu. Rakkadhee duniyaa keef miti kan hin na gargaare si jedhe. Akkati na gargaartu waan hin fedheefi sababaaf funyoo shahadatayni jecha laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jettu qofaaf waan hin sitti hidhameefin gargaarsa sirraa barbaade. Bilbilli ani ittiin fayyadamee sitti dubbataa jiru gaarantii qaba. An obboleessi kee garuu gaarantii hin qabu. Guyyaan ani deemu hin beekamu. Arra kan bulu hin beeku. Isa na uume qofatu beeka. Viizaan koo gaafa bultii 220 gadameessa haadha kiyya keessatti anaaf rukkutame. Guyyaa tikeettiin koo naacitu hin beeku. Anis du'aayitiin isin hin dagadhu, isinis nan dagatinaa. Dubbiin kaatimaa sodaachisaadha obboleewwan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa alkafoonii hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jira jirtu nagaa keessan alhamdulillah galata rabbii ani nagaa kooti isin jaa hordoftoota kiyya hara jechuudha gorsa xiqqishuu ishiitiin isin qabadhee dhufe haga dhumaatitti na wajjin turaan isin jedha subscribe like share na jajjabeessu hin dagatina asumaan iyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hara jechuudha. Gorsa maalii nuuf iddee dhuftellee yoo jettan jechuudha. Goddanyaa badduu nama balleessiti, namni badaan nama balleessa, namni gaariin dammoo karaa gaariitti nama fidaa jechuudha. Kanarraa hin dubbachuu dhufe hara jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa hara jechuudha. Viidiyoo Ahmed Hussein jechuudha. Akkuma argitanii viidiyoo baay'ee jechuudha. Das nama jedhudha jechuudha. Gorsa guddaa irraa fudhatanii jechuudha. Namni sammuu qabu gadi ilaalu jechuudha. Waa baay'ee irraa hubataa jechuudha. Viidiyoota isaa jechuudha akka jiru yoo ka daawwattan taate bakka viidiyoo itti yaadamee dubbatameedha. Viidiyoon isaa hundi isaa jechuudha baay'ee barumsa guddaa kan nama barsiisudha jechuudha. Ijoollee keenya deematii barumsa fudhadhaatiin isiniin jedha. Maaliif ka ani beeku isin hin beektanii ka isin beektan dammoo ani beeku waan ta'eef. Kanaafuyyuu waa kudhan dubbatee waan lama sadii ani keessaa fudhatuu danda'a. Ani akka kiyyatti fakkeenyaaf barumsa inni barsiisu hunduma isaati irrattu jechuudha. Wallaahi hunduma isaati iyyuu fudhadhaa jechuudha. Waanuma hin beekne irraa baradhaa jechuudha. Akkasiin hin jaa hordoftoota kiyya. Hordoftoota kiyya qaalii jechuudha. Addunyaan tuni kantuudha jechuudha. Addunyaan kantuudha. Gizee baay'een dubbadha addunyaan tun kantu jechuudha. Addunyaan kantuudha guyyaa deemnu hin beeknu jechuudha. Lafa tanarraa guyyaa kun nu hin beeknu jechuudha. Guyyaa deemnu hin beeknu. Fakkeenyaaf har'a deemuu danda'a. Boru deemuu danda'a. Daqiiqaa takkaan boodatti deemuu danda'a jechuudha. Maaliif hin beekamu jechuudha. Wanta rabbii hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Guyyaa teenya hin beeknu waan ta'eef kanaafiyyuu jechuudha. Gizee makamiyyuu nuti mushurraadha jechuudha. Mushurraan takka fakkeenyaaf jechuudha. Heerumuudhaaf innaa kaatu akkami. Tottolfattee miti akkasuma nuti jechuudha. Gizee hundumaayyuu tottolfatu qabnaa qophaa'uu qabnaa jechuudha. Maaliif boruun toibadhaa boru malee iftaaniin toibadhaa waggaa tan akkasittiin bahaa waggaa chaantun toibadhaa kun isin baasu jechuudha. Osoo hin toibadha jettu gattee biraa kuutta waan ta'eef jechuudha. Tiktokii keessa irratti yuutuubii keessatti sirba fe'atina maaliif gattanii biraa deemtanii guyyaa deemtasan ibidda ta'e isin gubaa jechuudha. Fakkeenyaaf sirba ati jechuudha. Tiktokii keessa irratti fe'attee yuutuubii keessa irratti fe'attee yoo namni tokko argi jechuudha. Ati garuu duutee jirta namni tokko yoo argi ani yoon argi jechuudha atiin gubattaa jechuudha bakka jirtu sanitti. Kanaafuu jechuudha waan hin taane irraa sirriitti of eeggadhaa jechuudha. Waan hin taane bakka waan jechuudha boru jechuudha kan rabbiitti jechuudha itti si gaafachiisu jechuudha. Ta'e taana hin hojjetina. Hiriyaalee jechuudha. Hiriyaa tolfadhaa gizee ammaa kanatti jechuudha. Hiriyaan nama hin barbaachisu iyyuu wallaahi ammatti jechuudha nama hin barbaachisu. Maaliif kantuu qofa waan ta'eef jechuudha. Kantuu kasi nyaattu qofa malee kasi yaaddu hin jirtu jechuudha. Duuba goortee boollatti gannama darbatti jechuudha. Hiriyaan gizee ammaa kana. Ani akka kiyyatti nama barbaachistu fedhu maal jechuudha. Hin barbaadu. Hiriyaa jechuun hiriyaa akkasitti waan hundi itti himu keessa gadi buusee fakkeenyaaf wanta ani beeku hunduma isaatu beektu haadha tiyya yoo taateen dhalatti jaarsa kiyya haadha tiyyaan dhalatti keessattuu haadha tiyyaan dhalatti namni keessa sirriitti beeku jechuudha itti himu hin jiru jedheeti yaadaan addunyaa kanarratti jechuudha. Maaliif hiriyaan kantuudha. Hiriyaa dhabnee osoo hin ta'in hiriyaan guuttee jirti jechuudha. Guuttee hiriyaa barbaade baafatuu danda'a jechuudha. Garuu
hiriyaan hojii ammaa kana qileetti nama oofti jechuudha. Ibidda jahannam nama buusti jechuudha. Hiriyaan nama sirreessitu, hiriyaan karaa badaarraa nama deebistu hojii ammaa kanatti hin jira jedhee yaadu'an akka kiyyatti jechuudha. Zabanni badee jira, of jaalachuu qofa ta'ee jira jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyoota illee nama wajjin ooltan beekaa jechuudha. Nama wajjin ooltu bari sirriitti barii jechuudha. Garuu nama ammaa maal bartaa miti baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafiyyuu haguma ta'e tokko jechuudha barachuu qabdanii jechuudha. Nama waliin ooltan eenyu waliin akka ooltanii jechuudha. Akkasiin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan hin taane irraa of eeggadhaa. Waan rabbiin hin jaalanne isinillee hin jaalatina. Waan rabbiin jibbaa isinillee kalaas isin hin xaqqamu. Jibbaani mana ergisaati hin deemnaa jechuudha. Salaata keessan salaataa guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamtan jechuudha. Salaata keessan salaataa sirriitti jechuudha. Rabbii keessan kadhadhaa. Rabbi yoo kadhattan rabbiin waan hundumaa isinii kenna jechuudha. Rabbiin kun bara waan hunduma qabaa bara Ar-Rahmaan waan hundi jechuudha laa wanti inni hin qabne addunyaa kanarra inumaa hin jiru jechuudha. Rabbiin waan hunda qaba. Yoo ati gaafatte sii kennaa jechuudha. Hadaduma itti dhiyaatun jechuudha rabbiin illee jechuudha yaada kee muraada kee sii guutaa deemaa jechuudha. Hadaduma irraa fagaattuun wanti kee hundi babbadaa deema baraaxaa deemaa jechuudha. Kanaafiyyuu rabbii keessanii dhiyaadha. Hiriyaan keessan rabbiin haa ta'u, hiriyaan keessan salaata haa ta'u, hiriyaan keessan quraana qarawaa haa ta'u, warri quraana hin beekne illee jechuudha kan akka kiyyaafaa hiriyaan keessan huruufa haa ta'u jechuudha. Huruufa baradhaa huruufa haa ta'u. Kanaafiyyuu karaa hin taane irraa jechuudha deebi'a. Karaa hin taane irraa deebi'a. Boruu ibidda siin buusa. Addunyaa tanarra hangamuun jiraattu manni kee kan zalaalamii kan nuti dhiphate jettee keessa bahuu hin dandeenye jechuudha. Zalaalamii rabbiin bira jechuudha. Mana san tolfadhaa sadaqadhaa. Sadaqaa dammoo sadaqadhaa jechuudha. Namni tokkoon keessan sadaqaa yoo bakka itti sadaqattan hin beektanii jechuudha. Hin beektani bakka itti sadaqattan. Sadaqaan bar bakka itti sadaqatan qabaa jechuudha. Akkanumaan lafaa kaati fakkeenyaaf jechuudha nama qabeenya qabu tokko yoo ati itti sadaqatte jechuudha nama qabu tokko itti sadaqatte taana suni sadaqaa sun sirraa fuudhamtu takka sirraa fuudhamtu maaliif harka qaba quba kanaafi akkanatti harka babbareessee quba nutti kenne maalidhaaf rabbi akka nu deemnee ittiin hojjetannuudhaaf jechuudha ati hojjettee biyya ormaatitti dafqitee tokko haa nyaatu fi miti kanaafiyyuu sadaqaa bootaa itti sadaqattu qabdaa jechuudha masgiida ijaari quraana bitiitii ijoollee naa qaraatu. Deebi'i dammoo jechuudha as deebi'iiti nama waan nyaatu hin qabne nama waan nyaatu nyaata bituu fi osoo hin ta'in nama waan nyaatu hin qabne beela'a nama waan uffatu hin qabne kan karaa irratti bahee taa'u kan bakka itti galu hin qabne nama akkasiisan gargaaranii yoo ati kennite sii kennaa jechuudha. Wallahi rabbiin sii kenna wallahi raazim jechuudha. Ani innaa sadaqadhee bakkuma ta'e illee hin beeku bakka namatti birrii naa kennaa jechuudha. Yoo doolaaraa dhibba tokkitti sadaqadhe jechuudha. Dhibba sadii dhibba afur akkas dhibba lama shanta akkas naa kennu jechuudha. Namatti naa kenna jechuudha. Dhufeetuma keessummaatu dhufee naa kennaa jechuudha. Kuni garuu bakka rabbitu si galee rabbitu namaaf kennaa jechuudha. Bakka baaste sanii harka lamaa sadi godhee rabbiin si deebisaa jechuudha. Bakka itti sadaqattanillee beekaa nama quufaadhaa kennitanii quufaadha inni jechuudha. Harkaaf luka qaba hojjetatee haa nyaatu jechuudha. Si galee kanaafiyyuu bakka itti sadaqattanillee beekaa. Bakka keerii jechuudha. Bakka boru rabbiirraa illee itti argattan jechuudha. Bakka abbaa fi haati kee karaarra taa'anii bu'an. Bar fakkeenyaaf jechuudha abbaa kiyya ta'uudhaaf ana dhalchuu hin qabu. Jaarsi tokko namni guddaan tokko yoo karaarra taa'ee kadhatu meena nyaachisi har'a jedhee jechuudha. Beela yoo baaste jechuudha guyyaa qiyaamaa wallaahi rabbiin jechuudha. Takka lafan baddu wanta ati facaafatte kana hunda isaatu ni haammattaa jechuudha. Qaxgoote haammatta lafan badu jechuudha. Kanaafiyyuu nama gargaaranii nama gargaartanillee sirriitti bara beekanii nama gargaartan beeka nama akkanumaan deemanii nama gargaaran abbaan hojjetachuu danda'an waan ta'eef jechuudha. Namni hojjetachuu danda'u ija qabu ija tana qabu harka qabu luka qabu fayyaa qabu deemee haa hojjetatu wanti isa gargaaran tokko iyyuu hin jiru. Geeruu nama gargaarantu jira nama akkasiisan gargaara isin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Akkasii haadhaaf abbaa keessan kabajaan sirriitti jechuudha. Haadhaaf abbaa kabajuun giddeetadha. Balbala jaannataati waan taateef haadhaaf abbaa kee sirriitti kabajiini jechuudha. Waan isaan rakkatanillee gargaarini akkasii siin jaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yoo balleesse dhiifama.